dhaggeeffatu daawwattoota keenya kun Fayyaa TV. Fayyaa TV'n yeroo hunda waa'ee teekinooloojii haaraa isin biraan ga'a. Gara piroosesii keenya yookaan immoo har'a waan haaraa tokko siif dhiyeessee jira. Waan haaraan siif dhiyeessaa kun DV 2024 guutuun jalqabamee jira. DV kana guutuudhaaf wanti nu barbaachisan hedduutu jira. Isaas ni ilaalla. Gara piroosesii deemuu booda chaanaalii kana gara YouTube deemnee YouTube gabannee booda sarchi batanii irra deemnee sarchi batanii irra deemuudhaan Fayyaa Tube yoo jenneen sarchi gisee goonu Fayyaa TV kunoo asii jira. Subscribe godhuun like comment gochuun irraanfatina. Gara piroosesii haa deemnu. Achumaan Chrome irratti hin deema. Chrome eegaan seenee booda www.google.com hin dhufa. URL irratti waan barreessaa www.google.com jee isin barreessa Googlein koo naa dhufa jechuudha. Saniin booda asirratti DV Lottery 2024 jawwan irratti yookaan 2024 kan jedhamu irratti isarra kilik goona jechuudha. Isni peejii isaanii yookaan immoo liinkiin taane fa'aa wanti irra description irra namni amma dura hojjetanii jiru isaan liistii akkasiisan kaa turanii liistii akkasiisan akkan keenye nuti immoo maal godha liistii isaa an description irra saniif hin kaayaa kana gara saayitichaa haa seennu. Gara saayitichaa gisee seennu saayitichi kana fakkaataa jechuudha. Electronic welcome jee jira. The department or instruction jee development and extraction photo example beginning yookaan ammoo check status wanti hin jiru jechuudha. Tanaa jechuun maal goona ammaan tana tanaa jechuun beginning entry irratti click godhuudhaan lakkoofsa authentication asirra jiru kana galchuu qabna jechuudha. Lakkoofsa isa asirra jiru kana jechuudha. Lakkoofsa isa kana asitti galchina jechuudha. Isa galchuudhaaf maal godhuu qabna? Qubee kan guddaa taate yoo xiqqaate xiqqaa godhuudhaan jechuudha. S K B 8 W X 9 submit. Kunoo part 1 isaa naa dhufee jira jechuudha. Part 1 isaa naa dhufee jira. Tokkoffaa irratti the last family name jaa maqaa abbaa guddaa keetii yookaan ammoo akaakayyuu keetii jechuudha barreessite jechuudha. Yookaan sorry maqaa akaakayyuu keetii barreessuu maqaa akaakayyuu jaa ani akka jee first name jaa first name middle name Abdullahi jee sanbooda wanti nu gaafata saala dhiira sanbooda barzideetii keenya akka lakkoofsa Awurooppaatti guutuuf deema jechuudha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti baatii Seepteembara manziin yookaan ammoo jiin isaa guyyaan 28 yookaan ammoo guyyaan yookaan manzii yii guutummaa barreessisaa waan ta'eef guyyaan yookaan baatiin kan koo 9ffaa guyyaan 8 bara 97 yamma siitii wayii ariyyuu boruun ijaa eessatti dhalattee biddira dhalataa yoombeenya annaawwan yoo itti ni dandeessaa akkasitti godhuu ni dandeessaa yookaan ammoo yoo bakkatti dhalattee beektee jiraatte sana jechuun amma Haramayaa san booda country where are you born? Ja, Ethiopia.
Itoophiyaa jennaan jechuudha. Itoophiyaa jenneen san booda DV'n duraan as jiru jaafa kana achitti duraan wanti ture paaspoortii nambarii maalii kana guutu ture duraan amma dura jechuudha. Inni sanaaf jira ammaan tana immoo isa kana yes jenneen bira dabarraa jechuudha. San booda biyya keenya keessaa inni filannee jechuudha. Biyya keenya filachuu biyya keenya gisee kan fillee booda footogiraafii jira. Footogiraafiin kun DV'f ta'u kan akkamidha jennee ilaalle footogiraafiin DV'dhaaf ta'u yookaan immoo 600 piikseelii jechuudha. 600 footoo akkasii ta'ee kan footoo akkasii yookaan immoo footoo akka goonee ilaaluu dandeenya jechuudha ammaaf. Booda footogiraafii isaa asii nu filchiisa yookaan kaameeraa ka'u yookaan immoo dandeessa. Meediin adireesiin kun optionaalii waan ta'eef kun irreen hedduu rakkoo hin qabu. Inni lammaffaa kun ammoo dirqama. Inni isa lammaffaa kana guutuudhaaf jettan Oromiyaa Itoophiyaa ta'uun Oromiyaa jenneen diistiriktii yookaan isteetiin Oromiyaa jenneen zip koodiin kun kan Addis Ababa yoo ta'e 1000 godhuun dandeessanii yookaan Addis Ababa hin taane immoo 0000 goonee jechuudha. Yookaan immoo no poostaa nambarii jechuudha. Kwaantitii keenya ni fillaa jechuudha. Kwaantitii keenya ni fillaa jechuudha. Kana jechuudha Itoophiyaa jeeni Itoophiyaa godhee san booda bilbila keessan irra barreeffachuu optionaalii waan ta'eef barreessuu dandeessu yookaan immoo dhiisuu dandeessu jechuudha. Imeeliin ammoo barbaachisaadha. Imeelii kan koo amma akkana san booda imeelii koo amma lamada imeeliis ni dhufa space wanti dubbiin fakkaata. Imeelii imeeliin galchuu jira. Imeelii kan ta'uun godhan galchee dhiifama. Imeelii kan giseen galchee booda imeelii galchee yookaan ammoo barnoota keessan barnoota maalirratti xumurtanii jirtan yookaan yoo haayiskuulii ta'an haayiskuulii yookaan ammoo garuu DV guutuudhaaf 10+2 yookaan ammoo ekspiriyaansii waggaa 2 yookaan ammoo waggaa kutaa 10 xumurtanii waggaa 2 qabaachuu yookaan isin barbaachisa yookaan ammoo kan yuunivarsiitii xumuree ta'uu danda'u qaba yookaan ammoo waan adda addaa jira jechuudha. Asirratti nuti aan ammoo fakkeenyaaf yuunivarsiitii digirii xumureen jira. Xumuree achirratti kiliikiin godha. San booda yoo namni kan fuutee yoo taate immoo fuudhee hin jira yookaan ammoo kan fuudhee yoo taate immoo ammeerri jettee yookaan ammoo kan walii kan yoo jiraate kan adda deeman jechuudha. Isa isaaniis filachuu dandeessa. Asirratti nama fuudhee hin jira yoo hin jire san booda information asirra jiru child numberii hin qabu. San booda maaltu hafa kana booda continue jechuutu naaf hafa jechuudha. San dura
footoo hin galchine footoo galchuun nu barbaachisa jechuudha. Kana footoo keenya filachuuf deemna choice footoo booda files footootti filee jechuudha. Booda child numberii dhiisnu sura kun qabu ijoollee qabaattan ijoollee keessanitti galchuudhaan sanitti aanee maal jennaan koontiinuu jennaan jechuudha. Kanacha wanta kun godhee jira validation error jira jechuudha. Emailidha rakkoo emailii malee emailii kan koo footoolee likkiidha wanti biraa likkiidha. Kana jechuun rakkoo maaltu jira emailii jira emailii fayyadamuu jechuudha. Rakkoon emailii fayyadamuu jira isa san sirreessuuf booda ammas koontiinuu jeellalee jechuudha. Isa san eega fixan booda asirratti nambaroota asirra jiran kana koppii godhuudhaan yookaan immoo istimeetiin bardaniin daqiiqaa 30 isaas eeggachuu qabdan. Isa eeggattan booda kanneen asirra jiru foormii asirra jiru kana likkitti yookaan immoo sirriitti guutuudhaan san booda DV keessan guutanii maal godhuu qabdan waan hafee wanti godhuu qabdan jechuudha. Kana fakkaata emailii keessan fayyadamaa likki sirreeffadhaa kanaan guutadhaa carraa keessan mokoradhaa chaanalii kana subscribe like comment share godhuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa.